Ashiyaa maarkafoon akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walummaan neetwoork irraa oduu yeroo kanaaf qabnu qabannee dhiyaanneetu jirra amma matootii oduu. Hongee godina Booranaatti mudate loon 10,000 firii ol du'uun gabaafame. Harargee ba'aa aanaa cinaaksanitti dararaan uummata irra ga'u hammaatee jira. Ministeerri Haajaalaa USA fi barreessaan olaanaa Yuunaayitid Neeshin dhimma Itoophiyaa irratti mari'atan kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabnudha amma oduu bal'inaan. Hongee godina Booranaatti mudateen loon 10,000 firii ol du'uun gabaafame. Hongee godina Booranaatti mudateen loon du'an 14,410 ga'u akkasumas sababa kanaan kan dadhaban loon 30,000 ol humna namaatiin lafaa kaafamaa akka jiran hoogganaan qophii ittisa balaa godinichaa obbo Liiban Kabbadaa miidiyaaleef ibsaniiru. Yeroo loon sababa hongeetiin dhumaa jiran kanatti hanqinni midhaan nyaataas jiraattota mudachaa akka jiru hoogganaan kun himuun gargaarsi margaa looniif midhaan nyaataa immoo namootaaf qaamolee adda addaarraa qaqqabaa jiraachuu himaniiru. Rakkoo hamaan kan jirtu gama hanqina margaa fi bishaaniiti kan jedhan gargaarsa hanga ammaatti qaqqabeen margi loonii bishaanii fi midhaan nyaataa aanaalee hongeen miidhamaa jiranitti raabsuun eegalameera jedhan. Roobni horsiisee bultoonni abdatan ji'a darbe keessa roobuu qaba ture kan jedhan jiraattonni immoo amma garuu aanaalee afran gamoolee yaabelloo taltallee fi elwaayyee keessatti roobni xiqqaan roobaa jira jedhan. Sababa roobni eegamu yeroo isaatti hin roobneen walqabatee bishaanii fi lafa jiidhaa barbaacha godaansi dabalaa jiraachuun himamaa jira. Hongee Booranatti akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1992tti mudateen horiin 200,000 fi 50,000 ol fixuutti himama. Kanarraa ka'uun mootummaan bishaan lafa jalaa yoo jiraate adda baasuuf godinichatti ogeessotaan qorannoo akka gaggeeffamu kan taasifamee ture. Qorannichaanis Boorana keessatti humni bishaan lafa jala jiru kan guutummaa horii fi uummata godinichaa ga'uurra darbee oomisha jallisiif illee ga'uu kan danda'u ta'uun adda baafamu ogeessi yeroo sana qorannoo sana keessatti qooda fudhatan Injiinar Hayilamaariyaam Kabbadaa dhiyeenya kana BBC'tti himaniiru. Harargee ba'aa cinaaksanitti dararaan uummata irra ga'u hammaatee jira. Mootummaan Itoophiyaa sirna faashistii bilxiginnaatiin durfamu abidda siyaasaan kallattii hundaan itti qabate jalaa miliquuf tarkaanfii suukanneessaa kutaalee biyyattii keessatti fudhataa jira. Bakkeewwan tokko tokkotti immoo kallattii xiyyeeffannaa jijjiiruuf uummata nagaa irratti lola bansiisuun sabaa fi saba daangaarraa walitti buusuu hojii isaa godhatee jira. Haaluma kanaan godina Harargee ba'aa aanaa cinaaksan keessatti waraanni mootummaa akkasumas poolisiin addaa Somaalee uummata nagaatti dhukaasa banuun lubbuun namaa galaafatamee jira. Dhukaasa uummata nagaa irratti baname kanaan lubbuun namoota 4 darbuu fi manneen 300 ol guutummaatti gubachuu namoonni ijaan argan himaniiru. Jiraattonni 800 ol ta'an sababa mannii fi qabeenyi isaanii gubateef iddoo buufatanii fi nyaataaf dhugaatii dhabanii dararaa hamaa keessa akka jiran maddeen aanaa cinaaksan irraa mirkaneeffachuun danda'ameera. Tarkaanfii mootummaa faashistii bilxiginnaatiin uummata nagaa irratti fudhatame kun humnoota naannoo Amaaraatiin Wallaggaa kiiramuutti namoota iddoo ajjeesee qe'ee fi qabeenya isaanii irraa godaansaa turuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Torbaan darbe kana keessa immoo kibba Oromiyaa godina Gujii aanaa Girjaatti waraanni naannoo Sidaamaa tumsa waraana mootummaa naannoo Oromiyaa waliin ta'uun lola daangaa banuun uummata obbolaa Sidaamaa fi Oromoo walitti buusaa jiru. Lola daangaa baname kanarratti uummata nagaa Oromoo irraa namoonni 3 yoo ajjeefaman dhibbootaan kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaafamuun rakkoo hamaaf saaxilamanii akka jiran maddeen keenya gabaasaniiru. Haleellaa waraana daangaa kanaan ilmaan Oromoo 100,000 lakkaa'aman qe'ee irraa buqqa'aa jiran. Waraanni uummata nagaa irratti baname kun bakkoota adda addaatti dhaga'amaa kan jiru yoo ta'u, waraana saganteeffamee mootummaan eegalee ta'uusaaf ragaan waraanni mootummaa dhimmicha ofitti fudhatee gaggeessuu isaati. Uummanni Oromoo kaabaa kibbaa ba'aa liixaa lola qindaa'aa mootummaan taayitaa isaattiin dheereffachuuf gaggeessaa jiru kana dura akka dhaabbatu waamichi taasifamaa jira. Ministeerri Haajaalaa USA fi barreessaan olaanaa Yuunaayitid Neeshin dhimma Itoophiyaa irratti mari'atan. Barreessaa olaanaa Yuunaayitid Neeshin Antiinoo Guutereesii fi Ministeerri Haajaalaa US Antiinoo Bilinken dhimma Itoophiyaa irratti waliin mari'atan. Ministeerri Haajaalaa US Antooni Bilinken dhimma Itoophiyaa fi Afgaanistaan irratti barreessaa olaanaa Yuunaayitid Neeshin Antiinoo Guuterees waliin dubbachuu Ministeerri Haajaalaa US beeksise. Qondaalonni lameen dhimmoota barbaachisoo addunyaa ta'an irratti mari'atan keessaa dhimmi Afgaanistaanii fi waraana Itoophiyaatti hammaataa dhufee dubbii ijoo ture jedhameera. Antoonii Bilinken Ameerikaan tattaaffii barreessaa olaanaa Yuunaayitid Neeshin rakkoo deeggarsa namoomaa mudate furuuf gochaa jiranii fi gareen Yuunaayitid Neeshin Itoophiyaa jiru haala rakkisaa keessatti hojjechaa jiraachuu akka dinqisiifattu himaniiru. Gaggeessitoonni lameen wal deeggarsa idil addunyaa guutuudhaan waraanicha dhaabsisuun dhaabbiimaan dhukaasa dhaabuun gara mariitti akka galan gochuu fi deeggarsa lubbuu oolchuu dhaqqabsiisuuf cimsanii hojjechuu akka qaban waliin dubbataniiru. Haleellaan xiyyaaraa torban kana keessa qofa guyyaa Arfaffaaf Onkoloolessa 22 2021 magaalaa Maqalee keessatti raawwatameera. Haleellaan humna qilleensaa Itoophiyaa guyyaa Arfaffaa magaalaa Maqalee keessatti raawwate qubannaa xiyyaaraa gargaarsa Yuunaayitid Neeshin gara Maqalee geessedhan kunis gabaafameera. Sagantaan nyaata addunyaa xiyyaarri isaa deeggarsa fe'ee sababa haleellaa qilleensaa tureen magaalaa Maqaleetti qubachuurraa danqamuun gara Finfinneetti deebi'uu beeksiseera.
Dubbimaan sagantaa nyaataa addunyaa xiyyaarri deeggarsa namoomaa keenya buufata xiyyaaraa Maqalee irraa deebi'uuf dirqameera jechuun BBC'tti himaniiru. Ta'ii kanaan wal qabatee Yuunaayitid Neeshin balalii tajaajila deeggarsa namoomaa Finfinneetii gara Maqaleetti godhu akka dhaabu dubbimaan Yuunaayitid Neeshin Isteefan Ducurich himaniiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa hojii yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne san gammaa ture. Qophiilee hafan waliin turtii gaarii jenna. Fayyaadhaa attam jirtu baga nagaadhaa wal agarre. Waamicha manuu godhame kanatti kabajuma isaanii sadu'ee badee lafti isaa wallaalame isaan baasaniif akka didaatti galgaluma dhageen ganamuma dhufe na kabajuu isaaniitiif waaqa isaan kabajuu hamma kanaan dhufe ol ergu kootiifis guddaan gammada. Kaleessa makiinaan karaa bulee ambootti cabeechi nu bushee irraa hafna yoo baay'ee dhiphataa turre irra dhumnee sitti gallee waaqa wal nu agarsiiseef galanii guddaan haa ta'u. Ammoo isaan kunoo warri karaa nuu saaqee asitti hamma kana wal agarsiise umurii dheeraa isaaniif haa kennu taayitaa isaaniif haa dabalu kabaja isaan kanaan dura nu yaadatiif har'as asitti yaadatamne seenaa badee waggaa 22 badee lafisaayyuu wallaalame har'a ammoo kunoo qotamee bukaa'ee faca'ee biqiluutti jira abaaboo isaa immoo laaluuf kabajumaan walumaa wajjin waaqayyo ittiin nu haa ga'u. Baay'een gaddasi baay'een gammadasi gaddi koo mucaa koo dhabuu kooti biqila tokko hin qabu waan hin bakka isaa laalu hin qabu hin badee jedhee baay'ee yoo 2-3 qabaadhe kan isaa lafa isaatti kophaadha. Kanaaf amma ammuma kana yaadatameeyyuu lafti isaa baramee seenaan isaa akka waan har'a inni jiruutti gaafa naa yaadatanii guddaan gammada. Guddaan gammada karaa kanaatti seenaan isaa waan naa jiruuf nan gammada galatoomaa warri nu yaadatan isin yaadatu seenaan immoo fuulduratti ba'ee wajjiniin immoo adeemnee jabaatanii bilisummaan keenya sitti fufee kana caalaa kan irratti hojjennee walitti gammannu nu haa taasisu danda'een amma yoo asitti cimtuudhaan baay'een dubbadha. Lafan galutti naqee garee ta'a malee asitti cimtuudha maaliif hamma kana tuqaan kooti kaa hamma kanatti beekame kanaaf jiraan jedha amma jiraan jedha mucaan koo biyya dhalate keessatti illee suuraan isaa caccabee rogatan buraayyuutti gaafa argu nan gammadee sila baay'ee laggasaa wajjiniin jechuudha. Kanaaf waaqayyo nu gargaaru sinis gargaaru baay'een dubbadhu. Waaqayyo isa calqabe nuuf raawwatu bilisummaan keenyatti fufu nagaa nuuf haa kennu isinis warri nu yaadatan guddaan galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu umurii dheeraa taayitaa guddaa isiniif haa kennu beektanii bultanii akka hamma kana caalaatti wal jaallannee walii abboomnee wal jaallannu nagaa nuuf haa kennu waaqayyo kana caalaa waan hin jedhu isin qabu galatoomaa waan na eebbisu. Ulfaadhaa maatii wareegamtootaa guddaa galateeffannaa kanaan dura namooti kanaan dura nu wajjiniin turtan yeroo simannaa sanallee kan turtan yaadattu maatii wareegamtootaatii fi miseensota keenyas deeggartoota keenyas Oromoo keessaa kan qaami hir'atan kanii rakkoon mana hidhaa irra gahaa ture torture survivors jennee guyyaa tokko qopheessuudhaaf dhamahaa dadhabaa turre. Bakka hoogganooti dhufanii arganii kitimaa isaan qabsoo kanaaf godhan itti yaadataniif guyyaa isaan itti yaadatan qopheessuudhaaf Oromiyaa mara irraa torture survivors jenne kana waamuudhaaf guddoo hojjennee turre. Galma bakka hedduu gaafannee bakka 4-5 gaafannee guyyaa 4-5 gaafannee sana hundumaa galma argachuu hin dandeenye. Sanaaniti wareegamtoota keenyaatii fi gootota keenya mana hidhaatti rakkataa fi dararamaa turan guyyaa tokko qopheessinee isaan yaadachuu dadhabnee jechuudha. Kanaan irra dhufnee adda nageenye ammaan tana garuu namootuma 4-5 tokko yaadannoodhaaf dhufanii asittis mul'atanii haa dubbataniif malee kan wareegamanii fi uummata Oromoof jecha kan dararaman mana hidhaatti harki cite miilli cite
hagam akka inni baay'atu hin beektan. Kanaaf bakka deddeebitanitti hojii dhaabaa bakka hojjettanitti adda bilisummaa Oromoo jarreen kana irraanfatee osoo hin taane haala dirqisiisaa irraa kan ka'e guyyaa tokko isaaniif qopheessee isaaniin yaadachuu sirna ittiin isaan yaadatu dadhabe malee irraanfachuu akka hin taane bakka deemtanitti gootota keenyaa fi namoota mana hidhaatti dararamaa turan adda bilisummaa Oromoo hoogganni adda bilisummaa Oromoo yoomiyyuu taanaan laphee isaanii keessatti isin baatanii deemu jettanii akka dhaamsa nuu himtaniif ulfaadhaa.